Bakka gammadde mukaanis bakka gammadde bakka wajjumaan gammanne siin jedha buleetti tiyya qaaliiti. Nama yeroo jalqabaatti udoortuuf ileen hadha jaarrumni kun natti ga'e kana jechuudha. Bakka gammaddee siin jedha baay'isii gammade. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Ashama harka fuune jirra jirtu isiniin jedha. Gammachuu mujaa haadha kaanusiif gammachuu haadha kaanusiif qabu irraa jechuudha. Salaamtaa isiniin jenne jiran durse bakka gammaddee bakka wajjumaan gammanne siin jedha oktitiyya qaalii. Wallahi dhugaa dubbachuuf eegizee hadda viidiyoo isin gadhiiftu jalqabatti dhaqee ilaalee fi hatta waan biraa dhiisa bakka gammaddee jechuu dhiise maashaallah jedhee kaawwee fi jechuudha koomintii harkatumee. Kanumaafuu obboleetti tiyya abbaan manaa kee ilmaan keetitti deebi'uu fi duraan dursee himimmaan kan kee ka guyyaa kaleessaati mika viidiyoo gadhiiste yoo akka gadhiiste hin beeku jechuudha. Garuu kaleessa ilaalee keessaan dubbisee ture jechuudha. Sila kanaafuu himimmaan haadhaa yookaan himimmaan ilmaanii abbaa manaatiif haati manaa kadhannaa goonaan waa kamirrattuyyuu maqbuulii jechuudha. Kanaafuu kadhannaa kan kee rabbi hawwaatu irra hin turree jechuudha. Kanaaf biyya namaa keessatti dhiphataa tokkoffaa musaafirummaa kan keessan irratti himimmaan san booddee ati jette wallaahi rabbiin lafa hin balleessine jechuudha. Kanumaafuu bakka gammaddee bakka nullee gammanne siin jedha. Abbaan barbaade waan fedhe haa jedhu haati ilmoo fi abbaa manaatiif hagi isiin quuqamtu eenyumatu nama dhaletu waa argaa jedhan namni amma hadha waa jedhu kuni waa dubbattee turte namni hadha waa jedhu kuni nama maalummaa ilmee hin beekne jechuudha. Yookaan dhalee hin argini yookaan ammoo heerumee hin argini yookaan mootu namuma heerumeeyyuu gudeeda isaarraa waan bayintu waan barbaade haasaa jechuudha. Kanaaf koomentii namarra hin kaayatini jechuu barbaadeetu numaa galatti yookaan nama qeequuf nama arrabsuuf miti jechuudha. Maaliif namni tokko wama ciniinsuun qabdu arguun isaa argee yoo jedhe baay'ee namaa beekaa jechuudha. Kanaaf namoonni akkasii sunniin akka irraa of qusattan asumaanii isiniin jechuu barbaadeeti. Tokkoffaa sila wanni dubbachuu barbaade haga gammade jabeenna waa hedduu keessa seene kantiibaa magaalaa Dirree Dawaa jechuudha. Wallaahi baay'ee itti gammadee jechuudha. Odoo akka Itoophiyaatti nuuf Itoophiyaa waliigalatti Itoophiyaa odoo bulcheenatti tola jechuudha. Akkuma ati irraa gammadde anis irraa gammadee jechuudha. Odoo namni hundi akkas nuu ta'ee jedhee yaada jechuudha. Kanaafuu nama muslimaati rabbi isaa kabajuu himimmaan kan kee haati manaa isaa argitee himimmaan haadha tanaa akkanatti dhangala'aa jira jettee isiin sunu itti muunisii nama unnagarii qabu jechuudha. Nama unnagarii qabu daddafee waan san hojiirra oolchee jechuudha. Maalummaa ilmeen nama gootuu fi namni biyya namaa keessa taa'ee bakka kamuu taa'ee ilmoo isaatii fi mucayyoon tun nama raasaa jiru jettee akkasitti himimmaan kan keessan si arguun baay'ee nama waa hubatu jechuudha. Isiin sun dhugaan galateeffatanii jechuudha. Atis dubbattee turte obboleettii teenna hagalatoomtuu jaartii kantiibaa shismu eenyu jetteeyyoo ishee atuun daddagateettu akkasii anis dhawhi odoo hin taane atuu maqaan isaanii hin barbaachisu jechuudha. Isaan hin beekanii. Tokkoffaa wanni abbaa manaa kan keessii baasuu gahe yoo dhugaa rabbii dubbadde tokkoffaan haadha manaa isaa sababeeffate kantiibaa keessan sanii jechuudha. Kantiibaan magaalaa takka bulchu gaafa uummata isaatiif kabaja qabaate haga inni nama fayyadu hadda ammoo baay'ee si fayyadee jechuudha. Eenyuyyuu akka fayyadu kuni beekamaadha jechuudha. Dursas dhugaa dubbachuuf dhagahaa turre maalummaa isaa hadda ammoo hojiin argisiisee jechuudha. Tokkoffaa ati feemasa ta'uun namni hedduun si ilaaluu fi namni hedduun si ilaalee akkasii si hubachuun faayidaa guddaadha jechuudha. Kanaafuu feemasummaa kan kee qofa odoo hin taane maalummaa
nama kantiibaa saniiti. Ummata isaatiif haga inni qubna gara qabu jechuudha. Haga inni ummata ofiitiif quuqama qabu. Quuqama ummata isaatti qabaannaaniini haati manaa isaa dirasi hubattee akkasitti onni taate. Odoo haati manaa itti himte, odoo haati manaa itti haga feete himaa oolte kun isaattiin dhagahamu jechuudha. Maaliif nama hedduutu abbaa manaa gorsaa oola, nama hedduutu abbaa manaatiin himaa oola. Kuni dubartiin abbaa manaa duuba jiraachuu shakkii hin qabu jechuudha. Kun ammoo maaliree isii irraa odoo fudhateellee cabsisee mirga qabaa jechuudha. Garuu namni kun maaliif maalummaa saba ofiitiif qabu mul'isee jechuudha. Dhammootu maalummaa saba ofiitiif qabu mul'isee jechuudha. Galatoomii ummukaanus hin qofaa miti nu si galatoofannaa jechuudha. Hordoftoonni isii guddaa galatoomii siin jenna. Obboleessa kiyya qaalii kantiibaa magaalaa Dirree Dawaa jechuudha. Galatoomii tokkoffaa amantaa kan kee musliima ta'uu fi ummata akkuma isiin jetteessan ummata hattuu ummata baalagee achi keessaa baasee ummata ofii kana of jala ammatee akkasitti isa bulchuun isaatu tokkoffaa galata isa barbaachisaa jechuudha. Haati ilmaan kanaa raasaa teettee raasatti hin jette haadha ilmaan kanaa galchuun keetu abbaa ilmaanii mana itti deebisuun kan keetu isii himimmaan irraa haquu jechuun waan haganan jenne seenaa keessa waan dalagamuu qabu dalagdee jechuudha. Kanaaf galatoomii shukran lakum siin jedha jazaakallahu khayran. Wallaahi akka hadda gammadeetti takka gammadee hin beeku jechuudha. Maaliif jennaan aadaa kantiibaa akkanaa hin qabna akka Oromiyaatti jechi jedhu hedduu sammuu kun tuqeen jechuudha. Uummata biraatiif illee akka fakkeenya ta'utti nuuf akka yuutuubaraatti ijoollee yuutuubaraa irraa himimmaan haqee ijoollee yuutuubaraa guutuu irraa himimmaan haqee jechuun ni danda'ama. Ummukaanus hin qofaa miti. Inni amma Dirree Dawaatti haa gaafatamu malee uummata naannoo biraatii fi magaalaa biraatii fi fakkeenya ta'ee jechuudha. Kanaafuu jabaadhu fakkataan akka kan keetinuu haa dhalatu atis nama inshaallaa ta'een biyya guutuu san bulchu rabbi si haa godhu. Obboleessa keenya qaalii siin jedha. Ummukaanus asumaan wallaahi dhugaa dubbachuu fi himimmaan kan kee akka lafa hin banne argitee jirta. Tokkoffaa himimmaan musaafiraatii musaafirummaa irra jirta. Ilmaan kan keessa ammas saddas borusi bira haa jiraatu. Kanaaf jabaadhotiin du'aas jabaadhu siin jenna. Akkasii siin jedha gammachuu siif gammadee akkatti dhufee viidiyoo waraabillee irraa hin beeku jechuudha. Haadha uffannaa kiyya argaa jirta. Cabisee akkuma madamii kusheena madamiitti gadi baheen viidiyoo kan keessaa bahee siif waraabee jechuudha. Gammachuma kan kee irraa kantiibaa keessan kan magaalaa Dirree Dawaa galateeffadhee jechuudha sima wajjin akkasuma akka hamilee taanus akka ammallee fakkaatan akka isaa asumaan nuuf baa'atu asirraa waa hubata jedhee yaada namni hedduun maaliif kantiibaan magaalaa akkanaa kantiibaa akkanaati yoo jedhame baay'ee nama gammachiisas baay'ee nama boonsas jechuudha. Yeroo kamiyyuu namni tokko yoo kufe jechuudha namni sun bakka kufetti nafuu jechuudha hima ka'a. Garuu ammoo wantoota akkanaa yoo duuba isaatti qabaate gaafsanii numayyuu hin kufuyyuu jechuudha numayyuu jechuudha. Karammoo kufee ka'a miteera hin kufu lamu. Sababni hoo nama jabaa akkanaaf duuba waan qabuuf jechuudha. Akkasii kanaafuyyuu obboleeyyan kiyyaa walumaa galatti uummanni Dirree Dawaa badhaasa rabbiin isin badhaase jabeeffadhaa isiniin jedha. Inshaallah rabbiin uf duuba nama hin deebisini rabbiin nama uf duraa isa haa godhu kantiibas isiniin jechuu barbaada. Gammachuu mukaanasiif gammadee fi dhufee irraan galatoofadhee jechuudha. Akkasii kadir martuullee galatoomii siin jedha. Hordoftoonni mukaanus ka beejii garaagaraatiin isii hordoftan guutuun viidiyoo isii kana sheer gootanii sheeriin isii gargaartanii waan qabdanii isii gargaartanii maatii isii bira warri dhaabattan sarratanyaa isii irraa sarratanyaan jedhamtu obboleetti jedhamti. Hundumti keessanuu galatooma akkuma isiniin jette anis akka Ummu Faarisitti galatooma isiniin jedha jechuudha. Jajjabaadha. Ammas nama wal jabeessu rabbiin haa godhu.
chaalenjii bareedduu waa baay'ee irratti hojjettan chaalenjii isii kana irratti wallaahi baay'ee na boonsitan akka anuyyuu maatire akka waan ani isii ta'e bakka isii bu'ee of ilaalee waan ta'eef akkasii jajjabaadha isiniin jedha. Horaa bulaa deebina. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Bakka gammadde mukaanis bakka gammadde bakka wajjumaan gammanne siin jedha buleetti tiyya qaaliiti. Nama yeroo jalqabaatti oduu hordof ilee nadha jaarrumni kun natti ga'e kana jechuudha. Bakka gammaddee siin jedha baay'ee sii gammade. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Ashama harka fuune jirra jirtu isiniin jedha. Gammachuu mujaa haadha kaanusiif gammachuu haadha kaanusiif qabu irraa jechuudha. Salaamtaa isiniin jenna jiraan dursee bakka gammaddee bakka wajjumaan gammanne siin jedha oktitiyya qaalii. Wallahi dhugaa dubbachuu fi gizee hadda viidiyoo isiin gadhiiftu jalqabatti dhaqee ilaalee fi hatta waan biraadhiisa bakka gammaddee jechuu dhiise maashaallah jedhee kaawwee fi jechuudha koomintii argatume. Kanumaafuu obboleetti tiyya abbaan manaa kee ilmaan keetitti deebi'uu fi duraan dursee himimmaan kan kee ka guyyaa kaleessaati mika viidiyoo gadhiiste yoo akka gadhiiste hin beeku jechuudha. Garuu kaleessa ilaalee keessaan dubbisee ture jechuudha. Sila kanaafuu himimmaan haadhaa yookaan himimmaan ilmaanii abbaa manaatiif haati manaa kadhannaa goonaan waa kamirrattuyyuu maqbuulii jechuudha. Kanaafuu kadhannaa kan kee rabbi awwaatuu irra hin turree jechuudha. Kanaaf biyya namaa keessatti dhiphataa tokkoffaa musaafirummaa kan keessan irratti himimmaan san boottee ati jette wallaahi rabbiin lafa hin balleessine jechuudha. Kanumaafuu bakka gammaddee bakka nullee gammanne siin jedha. Abbaan barbaade waan fedhe haa jedhu haati ilmoo fi abbaa manaatiif hagi isiin quuqamtu eenyumatu nama dhaletu waa argaa jedhan namni amma hadha waa jedhu kuni waa dubbattee turte namni hadha waa jedhu kuni nama maalummaa ilmee hin beekne jechuudha. Yookaan dhalee hin argini yookaan ammoo heerumee hin argini yookaan mootu namuma heerumeeyyuu gudeeda isaarraa waan bayintu waan barbaade haasaa jechuudha. Kanaaf koomentii namarra hin kaayatini jechuu barbaadeetu numaa galatti yookaan nama qeequuf nama arrabsuuf miti jechuudha. Maaliif namni tokko wama ciniinsuun qabdu arguun isaa argee yoo jedhe baay'ee namaa beekaa jechuudha. Kanaaf namoonni akkasii sunniin akka irraa of qusattan asumaanii isiniin jechuu barbaadeeti. Tokkoffaa sila wanni dubbachuu barbaade haga gammade jabeenya waa hedduu keessa seene kantiibaa magaalaa Dirree Dawaa jechuudha. Wallaahi baay'ee itti gammadee jechuudha. Odoo akka Itoophiyaatti nuuf Itoophiyaa waliigalatti Itoophiyaa odoo bulchee natti tola jechuudha. Akkuma ati irraa gammadde anis irraa gammadee jechuudha. Odoo namni hundi akkas nuu ta'ee jedhee yaada jechuudha. Kanaafuu nama muslimaati rabbi isaa kabajuu himimmaan kan kee haati manaa isaa argitee himimmaan haadha tanaa akkanatti dhangala'aa jira jettee isiin sun itti muunisii nama unnagarii qabu jechuudha. Nama unnagarii qabu daddafee waan san hojiirra oolchee jechuudha. Maalummaa ilmeen nama gootuu fi namni biyya namaa keessa taa'ee bakka kamuu taa'ee ilmoo isaatii fi mucayyoon tun nama raasaa jiru jettee akkasitti himimmaan kan keessan si arguun baay'ee nama waa hubatu jechuudha. Isiin sun dhugaan galateeffatanii jechuudha. Atis dubbattee turte obboleettii teenna hagalatoomtuu jaartii kantiibaa shismu eenyu jetteeyyuu ishee atuun daddaqatteettu akkasii anis dhawhi odoo hin taane atuu maqaan isaanii hin barbaachisu jechuudha. Isaan hin beekanii. Tokkoffaan wanni abbaa manaa kan keessii baasuu gahe yoo dhugaa rabbii dubbadde tokkoffaan haadha manaa isaa sababeeffate kantiibaa keessan sanii jechuudha. Kantiibaan magaalaa takka bulchu gaafa uummata isaatiif kabaja qabaate haga inni nama fayyadu hadda ammoo baay'ee si fayyadee jechuudha. Eenyuyyuu akka fayyadu kuni beekamaadha jechuudha.
dursas dhugaa dubbachuuf dhagahaa turre maalummaa isaa. Hadda ammoo hojiin argisiisee jechuudha. Tokkoffaa ati feemasa ta'uun namni hedduun si ilaaluu fi namni hedduun si ilaalee akkasii si hubachuun faayidaa guddaadha jechuudha. Kanaafuu feemasummaa kan kee qofa odoo hin taane maalummaa nama kantiibaa saniiti. Ummata isaatiif haga inni qubna gara qabu jechuudha. Haga inni ummata ofiitiif quuqama qabu. Quuqama ummata isaatti qabaannaaniini haati manaa isaa dirasi hubattee akkasitti onni taate odoo haati manaa itti himte odoo haati manaa itti haga feete himaa oolte kun isaattiin dhagahamu jechuudha. Maaliif nama hedduutu abbaa manaa gorsaa oola, nama hedduutu abbaa manaatiin himaa oola. Kuni dubartiin abbaa manaa duuba jiraachuu shakkii hin qabu jechuudha. Kun ammoo maalirra isii irraa odoo fudhateellee cabsisee mirga qabaa jechuudha. Garuu namni kun maaliif maalummaa saba ofiitiif qabu mul'isee jechuudha. Dhammootu maalummaa saba ofiitiif qabu mul'isee jechuudha. Galatoomii ummukaanus hin qofaa miti nu si galatoofannaa jechuudha. Hordoftoonni isii guddaa galatoomii siin jenna. Obboleessa kiyya qaalii kantiibaa magaalaa Dirree Dawaa jechuudha. Galatoomii tokkoffaa amantaa kan kee musliima ta'uu fi ummata akkuma isiin jetteessan ummata hattuu ummata baalagee achi keessaa baasee ummata ofii kana of jala ammatee akkasitti isa bulchuun isaatu tokkoffaa galata isa barbaachisaa jechuudha. Haati ilmaan kanaa raasaa teettee raasatti hin boo hin jette haadha ilmaan kanaa galchuun keetu abbaa ilmaanii mana itti deebisuun kan keetu isii himmaan irraa haquu jechuun waan haganan jenne seenaa keessa waan dalagamu qabu dalagdee jechuudha. Kanaaf galatoomii shukran lakum siin jedha jazaakallahu khayran. Wallaahi akka hadda gammadeetti takka gammadee hin beeku jechuudha. Maaliif jennaan adaa kantiibaa akkanaa hin qabna akka Oromiyaatti jecha jedhu hedduu sammuu kun na tuqeen jechuudha. Uummata biraatiif illee akka fakkeenya ta'utti nuuf akka yuutuubaraatti ijoollee yuutuubaraa irraa himimmaan haqee ijoollee yuutuubaraa guutuu irraa himimmaan haqee jechuun ni danda'ama. Ummukaanus hin qofaa miti. Inni amma Dirree Dawaatti gaafatamu malee uummata naannoo biraatii fi magaalaa biraatii fi fakkeenya ta'ee jechuudha. Kanaafuu jabaadhu fakkaataan akka kan keetiin haa dhalatu atis nama inshaalaatiin biyya guutuu san bulchu rabbi si haa godhu obboleessa keenya qaalii siin jedha. Ummukaanus asumaan wallaahi dhugaa dubbachuu fi himimmaan kan kee akka lafa hin banne argitee jirta. Tokkoffaa himimmaan musaafiraatii musaafirummaa irra jirta. Ilmaan kan keessa ammas saddas borusi bira haa jiraatu. Kanaaf jabaadhotiin du'aas jabaadhu siin jenna. Akkasii siin jedha gammachuu siif gammadee akkatti dhufee viidiyoo waraabellee irraa hin beeku jechuudha. Haala uffannaa kiyya argaa jirta. Cabbiisee akkuma madamii kushiina madamiitti gadi baheen viidiyoo kan keessaa bahee siif waraabee jechuudha. Gammachuma kan kee irraa kantiibaa keessan kan magaalaa Dirree Dawaa galateeffadhee jechuudha sima wajjin akkasuma akka hamilee taanus akka ammallee fakkaataan akka isaa asumaan nuuf baa'atu asirraa waa hubata jedhee yaada namni hedduun maaliif kantiibaan magaalaa akkanaa kantiibaa akkanaati yoo jedhame baay'ee nama gammachiisas baay'ee nama boonsas jechuudha. Yeroo kamiyyuu namni tokko yoo kufe jechuudha namni sun bakka kufetti nafuu jechuudha hima ka'a. Garuu ammoo wantoota akkanaa yoo duuba isaatti qabaate gaafsanii numayyuu hin kufuyyuu jechuudha numayyuu jechuudha. Karaa immoo kufee kaa'amteera hin kufu lamu. Sababni hoo nama jabaa akkanaaf duuba waan qabuuf jechuudha. Akkasii kanaafuyyuu obboleeyyan kiyyaa walumaa galatti uummanni Dirree Dawaa badhaasa rabbiin isin badhaase jabeeffadhaa isiniin jedha. Inshaallah rabbiin uf duuba nama hin deebisini rabbiin nama uf duraa isa haa godhu kantiibas. Isiniin jechuu barbaada gammachuu mukaanasiif gammadee fi dhufee irraan galatoofadhe jechuudha. Akkasii kadeer martuullee galatoomii siin jedha. Hordoftoonni mukaanus ka beejii garaagaraatiin isii hordoftan guutuun viidiyoo isii kana
sheer gootanii sheeriin isii gargaartanii waan qabdanii isii gargaartanii maatii isii bira warri dhaabattan sarratanyaa isii irraa sarratanyaan jedhamtu obboleetti jedhamti. Hundumti keessanuu galatoomaa akkuma isiniin jette anis akka Ummu Faarisitti galatoomaa isiniin jedha jechuudha. Jajjabaadhaa. Ammas nama wal jabeessu Rabbiin haa godhu. Chaalenjii bareedduu waa baay'ee irratti hojjettan chaalenjii kana irratti wallaahi baay'ee na boonsitan akka anuyyuu maatirii akka waan ani isii ta'e bakka isii bu'ee of ilaalee waan ta'eef akkasii jajjabaadhaa isiniin jedha. Horaa bulaa deebina. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.